Ashama akkam jirtu hordoftoota toora YouTube channelii barnoota kompiitaraa akkam nagaa keessanii jira galata rabbii. Har'a wantoota namni hedduun keessan naqamata turtan deebii isaanii qabadee dhufeera jechuudha. Sooftiweerii kompiitaraa download godhannu yookaan yoo intarneetii irraa buufannu kaffaltii nu gaafata. Sooftiweerii firii ta'e akkamitti argachuu dandeenya yookaan sooftiweerii kaffaltii nu gaafanne kan bilisa akkamitti argachuu dandeenya jedhu gaafiin namoota hedduudhaa dhufaa tureera jechuudha. Maariyaa Dhaddaafii kana isin deebisa na hordofaa. Jalqaba kompiitara keessaa intarneetii qabachuu qabaa daawwachuu gochuudhaaf sana booda biroosarii barbaaddu ni banattu jechaadha. Erga biroosarii tokko banatanii get jettanii barreessitu jechuudha. Getintopc.com jettanii barreessitu jechaadha. Getintopc.com isa jedhu kana barreessitanii jechaadha. Websaayitii kanarratti jechuudha. Akkuma argaa jirtan asitti sooftiweer kaatagoorii isaa jira jechuudha. Kategorii kanneen keessaa kamiin barbaaddu 3D analysis, animation, design barbaaddu, printing, visualization kategoriidhaan jira jechuudha sooftiweerotiin. Isaan kana keessaa kan barbaaddu filachuu dandeettu yookaan access jira kunuu gartan development antivirus ta'een barbaadan hookaas barattu mootiyyuu wanta barbaadan barreessuu dandeettu. Fakkeenyaaf Windows 10 barreessuu meena Windows 10 yoo barreesse go jedhaan jechaadha. Wanta barbaadan akkasiin barreeffattu. Fakkeenyaaf Windows 10 kun torbee lama booda kan asirratti maxxanfamedha. Torbee lamaan dura jechaadha booda osoo hin taane dura kan maxxanfame ji'a tokko dura kan maxxanfamedha. Isaan kanneen keessaa tokko barbaadan fakkeenyaaf isa kanaa godhanii irratti tuqxanii sana booda akkana nu baasa jechaadha. Gad harkistanii gara gadii scroll gaggootanii waa'ee Windows 10 kanaa information adda addaa dubbistanii ta'u sana booda dhumarratti gad harkistanii download 64-bit 32-bit illee buusuu dandeettanii sana booda download jettuun jechaadha. Xinnoon eegduu yoo downloadarii qabaattan karaa downloadarii keessaa intarneetiin isiniif download ta'a jechaadha. Sooftiweerii kamuu sooftiweerii barbaadan bifa kanaan buufachuu dandeettu. Fakkeenyaaf kan qo'amma internet download managerii fayyadamu downloadarii start yoon jedhanii bu'ee galaa jira jechaadha. Akkuma argattan kinoos biratti jalqabee download ta'uu jechaadha. Akkasii kaffeetin jechaadha barbaadan antivirus ta'ee sooftiweerii barnoota ta'ee sooftiweerii tiitorii adda addaa irratti barbaadan wantoota adda addaa develop gochuu barbaadan geemii adda addaa asirraa buufachuudhaaf fakkeenyaaf graphics design Adobe Shop sooftiweerii akkanaa kanneen kan barbaadan kanneen asirraa buufachuu dandeettu jechuudha. Gaaffii keessan deebiseera jedhee tayyaadha. Waan hordoftaniif galatooma. Wanta isin rakkise gaafadhaa hanga dandeenye deebisuudhaaf qophiidha. Namni mootiyyuu toora YouTube kanaatiif haaraa taatan koottaatii maatii ta'a. Kan duraan maatii taatan mootiyyuu baay'ee galatoomaa jedha. Hanga viidiyoo tana wal arginuuf galatoomaa nagaan nu tura. Bye bye.